galata galchuun dirqama waan rabbii keenya harkanne waan mallaqaan harkamne rabbiin bilaashin nuu kenne jiruuni fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni kan jirtan nagaa fayyaa sin jirtu alhamdulillah rabbil alamin. Akkuma fakkaatan rokotuun keessan bakka jirtan like godha waliif dabarsaa jechuudha. Wanti isin jedhu maani isin ergaa qaba wanta biyya keenya keessatti ta'amu ergaa dabarfachuu fedhii qaba yeroo dheeraa booda isinitti deebi'ee jira jechuudha. Maaliifin ergaan ani qabu kuni ergaa gabaabduu wanta namni martuu bahee dubbatu qabu irraa keessaa isa tokko jechuudha. Wanti biyya keenya keessatti ta'amaa jiru waan addaa waan inumaayyuu ta'ama jedhamee hin eeggamnetu uummata keenya irra ta'a. Uummata keenya gamanaan ijaaraa gamanaan uummata walitti jira gamanaan immoo amantii keenya balleessuuf tattaafachuun kun inumaa abadan waan hin ta'amne takkatu ta'amaa jira jechuudha. Inuma abadan waan hin ta'amne godhaa jiran jechuudha. Okay, dhuguma rabbiitti amantii keenya cunqursaa masgiida keenya nurraa diigaa waan Itoophiyaan ijaaramtu isinitti fakkaata. Itoophiyaan abadan hin ijaaramtu takka masgiida diigan takka deebisanii yoo uummata kanaaf hin ijaarre diigamuun kana caalutti dhufuuf ta'a quba qabaadha. Ilmi islaamaa ta'e waan rafu isinitti hin fakkaate waan ta'u isinitti hin fakkaate keessi keenya gubaadha waan ta'aa jiran isinitti hin fakkaate. Waliisu ummanni waliisu akkanatti amantii islaamadha cunqursaa amantii islaamadha akka argan godha amantii islaamadha bara baranu irratti jeequmsa amantii islaamadha waan kan irratti dalaga dhuguma rabbii Itoophiyaan hin ijaaramte kun dogongora guddaa irraa dhumaati jechuudha. Amantii islaamaa qaba jechuun nama jijjiirama hin dhufa odoon taane irraa balaa biraatti itti gadi bu'uuf deemu quba qabaadha sirriitti. Araara gammadanii araara jettanii lafa dhiittanii araara osoo hin taane inshallah ta'ala waan ta'u deemuun dhageessanii argatan jechuudha. Takka masgiidni diigame yoo uummata keenya hin ijaaramne takkaan akka fakkaatu uummata keenya yoo hin sirreessine deebisanii masgiida kan ijaarameef uummata keenya hin qajeelchine hin tasgabbeessine uummanni keenya warra fuushinitti fakkaatiin. Ummata keenya jeeqaa Itoophiyaa waan ijaaramtu isaanitti fakkaate ummata keenya ummata islaamaa lafarraa fidhaa ummata islaamaa jeeqaa masgiida keenya nurraa diiga masgiida mangistiin nu ijaare se'anii masgiida uummanni ijaarateedha kun takka lamaadha miskiinan xiqqaan guddaan amantiin keenya kabrii qaba kabajaa qaba amantii keenya lubbuu keenya olitti jaalata uummanni keenya. Uummanni islaamaa amantii islaamaa lubbuu ofiitii olitti jaalata. Dhuguma Itoophiyaan amantii keenya akkana godhaa yoo ka ijaaramtu taate inumaa hin ta'amu kun waan hin ta'aman taane waan hin ta'amne. Masgiida uummanni mataan ofii mataa isaatiin ijaarrate fuuraa ofiitiin ijaarrate har'a itti dhaabatanii boorata yoo ka diigan ta'e inshallah ta'ala hin ijaaramtu osoo hin taane takka diigamu ta'etti hundi isiitu uummannitu. Amantii islaamaa nu tuqan waan tuqan dhabanii masgiida nu diigan waan diigan dhabanii rabbi isaan haa diigu ummata keenya himimaan boochisan ammas ganaa masgiida biraa diiguuf tattaafataa jiran inshallah ofiin ijaaran se'anii ummanni islaamaa takka masgiida kana ofii ijaarrate xiqqaanis guddaanis nuti Itoophiyaan daaraa taatee masgiidni keenya nagaa yoo nu hafe hedduu mijaadha. Dantaa Itoophiyaa moofadha masgiidni keessa jedhanii masgiidni keenya yoo nu taa'e kabajaa irra qabanuuf kabajaa irra nuuf qaba. Amantii keenya waa hundumaa ol jaalatamti.